Heerumsa milkaa'u gaa'ela milkaa'u keessaa wantoonni arfan kun waan ijoodha. Hafuuratti milkaa'uun jireenya hafuuratti milkaa'ummaan jireenya hafuuraa kan inni alduree godhatu inni tokko Waaqayyoo sirriitti amanachuu, Waaqayyoo sirriitti jiraachuu, dubbii Waaqayyoo sirriitti beekuu, dubbisuu, jireenya kiristaanummaa ofii kwaalitii isaa eeggate jiraachuudhaaf yeroo hundumaa waa'ee dubbii Waaqayyoo yaaduu, xiinxaluu, kadhachuu, sagalee Waaqayyoo sirnaaf toora qabeessaan dubbisnee isa dubbifne immoo itti jiraachuun milkaa'ummaa jireenya hafuuraaf aldureewwan gurguddaadha. Mul'ata hafuuraa qabaachuu, Waaqayyootti siquun jireenya ofii yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjiniin godhachuun milkaa'ummaa hafuuraaf ga'umsa namaaf kenna. Akkasuma fayyummaatti milkaa'aa, fayyaa milkaa'aa yookaan immoo fayyummaatti milkaa'uudhaaf fayyummaa keenya qaama keenya eeggachuu nu gaafata. Lammaffaan qaama keenya akkamitti eegganna? Fayyummaa qaama keenya. Waaqayyo akka nu fayyaa taanu barbaada. Akkati dhukkubsattuu taatu, kaleen kee akka dhukkubsataa ta'u, garaachi kee akka dhukkubsataa ta'u, sammuun kee akka dhukkubsataa ta'u, dugdi kee dhukkubsataa akka ta'u, garaachi kee, kaleen kee, gubbatiin kee, marmaan kee, tiruun kee, gadaamessi kee, jireenyi kee, dhiigni kee, gogaan kee akka fayyaa ta'u Waaqayyo hin barbaada. Haa ta'u malee ga'een nuyi fayyaa keenya irratti taphannu maalidha? Akkuma saayinsiin fayyaa jedhu qaama keenya fayyaatti eeggachuudhaaf tokko nyaata qaama keenya wajjin deemu nyaachuu. Waanuma argite qaama keetti gadi buutee ani fayyaa miti jechuun sirrii miti. Qaama kee kana akkamitti eeggachuu akka qabdu beekuutu sirrii jira. Qaama kee kana. Icalma jettee yeroo hundumaa coomaa nyaata yoo ta'e booddee daarkee yookaan qoshaashaa maxxaraaqee nyaata dhagni kee kun garmalee dhukkubaan guuta. Wantuma hargineetti argina miti qaama keenya kanatti. Waan nyaan adda baafachuun bayeessa. Maaltu qaama koof ta'a, maaltu qaama koof hin ta'u. Isa jedhu eeggachuun baay'ee bayeessa. Inni gara biraa hirriba nagaa rafuun qaama keenyaaf sammuu keenyaaf fayyaadha. Ispoortii yeroo yerootti hojjechuun bayeessa, sochii gochuun wantoota dhiiga keenya faalan, wantoota ilkaan keenya balleessan, wantoota ija keenya balleessan, wantoota sammuu keenya balleessan, wantoota qaama keenya balleessan irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa qaama keenyaa nyaata madaalawaa nyaanne, nyaata qaama keenya wajjin deemu nyaanne, isaa booddee eeggannaa goonaan nama fayyaatti milkaa'ee ta'a. Kanaan achi qaleena dhukkuba, garaachina dhukkuba, sammuun dhukkuba, kana dhukkuba kan jedhu parsantii 95 dhukkubni abbaatu ofitti fidaa jechuu barbaadetan. Inni sadaffaan milkaa'ummaa gaa'ilaati. Milkaa'ummaa gaa'ilaa keessatti namni gaa'ilatti kan inni milkaa'u gaa'ila kana addunyaa kanarratti Waaqayyo gaa'ila nama tokkoo fi isima tokko kenne. Isa kanaaf namoonni baay'een garuu gaa'ila amma dhaabu. Gaa'ila bakkuma deemanitti dhaabu. Yoo anuma itti dhuftee heerumtii ta'uu fi baate immoo hiiktee kan biraa achi siqtee magaalaa biraatti heerumtii. Dhiiras akkasuma yoo iddoo tokkotti arge inni hin fuudhu ammaas baadaadhuma waan rakkisaan ta'aniif feestaala fudhatee gala. Karaadhuma fudhatee gala. Yeroo ta'uu baatus immoo karaadhuma irraa dabeetu karaa biraarraa nama biraa fudhatee gala jechuudha. Kanaaf gaa'ila isa fuudhame kana keessatti dhaloonni kun gaa'ila milkaa'aa argachuudhaaf ni dura Waaqayyoon kadhachuun keessa ofii dhaggeeffachuun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan gaa'ilatti milkaa'uudhaaf nama hiriyaa gaa'ilaa keetiif ta'u qorachuun akkasuma hariiroo isaa wajjin qabdu irra deddeebitee ilaaluun, fedha isaa ilaaluun, fedha ishee ilaaluun, fedha wal beekuun sirna qabeessaan eenyummaa walii beekuun gaa'ila milkaa'aatti nama baasa. Otoo eenyummaa walii hin bariin gaa'ilatti namoonni lixan takka turanii akka isaan wal dhiisan baay'ee isaanii argina. Saba kanaaf gaa'ilatti milkaa'aa ta'uudhaaf ni duraa Waaqayyoon kadhachuudhaan jedhanii lammaffaan nama wajjin haasa'an sana irra deddeebi'anii eenyummaa walii gadi fageenyaan fixanii wal beekuun murteessaadha. Ariifachuu dhiisuun murteessaadha. Garmalees immoo harkifachuun yeroo ofii gubuun gaa'ila malee nama hambisa. Isa kanaaf baay'ee murteessaa qabxiiwwan ta'an kanarratti biyya lafaa kanatti dhala namaatiif standardiin gammachuu, steepiin gammachuu, sadarkaan gammachuu gaa'ila keessa malee iddoo gara biraa hin jiru. Kanaaf bicaamni lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 bara jireenya kee wanti dadhabbii kana hunduma keessaa kanatti itti boqottuun, kanatti itti gammadduun gaa'ila keetiidha. Birrii keetiin jedhu, qabeenya keetiin jedhu, haadha abbaa keetiin jedhu, haadha manaa keetii yookaan gaa'ila keetii gammadaa waan ta'eef irra lafaa kanarratti jannata jedhamee kan beekamu yookaan immoo fakkaattiin jannata waaqarraa gaa'ila toora isaa eeggate gaa'ila gammachuu qabudha jedhu na warri beektonni. Sana kanaaf irra lafaa kanatti gammachuu gaa'ila keessaa argamu, qabeenya keessaa argamu, hiriyaa biraa keessaa argamu yookaan waan kam keessaa yoo argamu. Gammachuun gaa'ila keessaa gaa'iluma keessa jira. Isa kanaaf gaa'ilatti gammaduuf aldureewwan jireenya gaa'ila keetii eeggachuun baay'ee murteessaadha. Inni gara biraa beekumsatti milkaa'uun qabxii arfaffaan namoonni irra lafaa kanatti namoota baay'ee beekaa ta'utu sirra jira. Amma danda'e jechuukooti. Saayintistii filosoofii beekamaa ta'uu yoo baatte gita keetti Waaqayyo sammuu beeku sirra kaa'eera. Sammuun dhala namaa kun parsantii muraasa qofadha kan itti fayyadamne. Sammuun keenya sammuu bal'aan uume Waaqayyo. Sammuu namoota gurguddaa addunyaa kana jijjiiran namoota wantoota har'a isin argitan ibsaa isin argitan qabeenya elektirooniksii yookaan ammayyaa biyyaaf addunyaa teknooloojii machaa'e kana akka akkas ta'u kan godhe sammuu namaati. Hin uume sammuun namaa hin kalaqe sammuun namaa uffata tuffattu namatu hojjete moobaayiliitti qabattu namatu hojjete. Akkasuma wantoota uumama Waaqayyoon ala namtolcheen irra lafaa kanarra jiru wantoonni isin ajaa'ibsiifatan kun hundinuu namumatu hojjete. Namni maaliin hojjete? Waaqayyootu beekumsa kenneef. Kanaaf yoo amma sana illee ga'uu baanne beekumsi murteessaadha. Maal beekne jedhu waan namni tokko beekuu qabu hundumaa beekuutu nurra jira. Wallaalummaan dukkanni akka wallaalummaa sammuu namaa bitu hin jiru. Yeroo darbee kitaaba tokkoon dubbisa kan Dr. Mazgabuun barreessan maal jedhaa?
wallaalummaan meeshaa seexanaatiidha. Wallaalummaan meeshaa seexanaati kan jedhamee fi inni tokko seexanni nama wallaalummaa isaanii isa kofifti. Fakkeenya isinii fudhadha. Addaamii fi waan akka mukti sun nama waaqayyo nama gansiisu akka mukti sun qullaa nama buusisu akka mukti sun du'a namatti fidu utuu beeku ta'anii hin nyaatan. Seexanni garuu beekti. Baay'ee kan sin ajaa'ibu. Seexanni hin beekti. Waan beektutti isaan dogoggorsiifti. Addaamii fi waan garuu hin beekan. Kanaafuu arras seexanni namoota baay'ee dukkana wallaalommaatiin qabdeetu qelillee boolla bara bara sanatti geessaa jirti. Dhaloonni kun cufuun akka nama balleessu hin beeku. Dhaloonni kun waan hojjetu akka nama balleessu hin beeku. Kanaaf beekuun baay'ee murteessaadha. Maal beeknes jedhu dhaloonni addunyaa kana jiru ifatti addunyaan kun maal akka ta'e garamitti akka addunyaan kun deemtu beekuu qabna. Beekuudhaaf dubbisuu qabna. Beekuudhaaf barachuu qabna. Beekuudhaaf kallattii garaagaraa dubbisuu qabna. Dubbisuun inni jedhu kun kallattii garaagaraa addunyaa kanarra kallattiin barumsaa balballi barumsaa bal'aa dhaloota waa beekuu danda'u dhaloota waa beekuu barbaaduuf arrayyuu karaan barumsaa arrayyuu gabateen barumsaa arrayyuu kilaasiin barumsaa addunyaa kanarra bal'aadha. Garuu sammuun keenya beekuu hin barbaada. Kanaaf sammuu duufummaan guute sammuu dukkanni guute sammuu wallaalummaan guute seexan akka barbaadetti biiroo godhattee keessatti hojjetti jechuu barbaadetan. Kanaaf waaqayyo milkaa'ummaa kana arfan sinaa milkeessuudha lafarra yeroo jirtan. Isa kanaafi mee namoota kallattii garaagaraan milkaa'oo akka taatu warra ta'an keessaa milkaa'uu nan danda'a. Ani milkaa'uu nan danda'a. Waan kanatti milkaa'uu nan danda'a jedhee full confidence qabda jireenya kee keessatti milkaa'uu nan danda'a. Nuti tokko akkasii nan du'aala nan jiraadhaala hojjetii na milkaa'a kana wantoota milkaa'ummaa keessaa hojiitti milkaa'uun illee milkaa'ummaa keessaa tokko. Milkaa'ummaa arfan kana keessaa dubbisa. Fakkeenyaaf hojiitti milkaa'uu immoo jiru. Hatee milkaa'a namoonni jedhan jiru. Hatee milkaa'a waliin dhahee milkaa'a akkas godhee milkaa'a namoonni jedhan jiru. Hojiitti milkaa'uudhaaf namni milkaa'aa tokko ta'uudhaaf akkamitti milkaa'a jechuudha. Garaa guutuu hojjetu yeroo hundumaa hojiidhaaf bakka kennuun baay'ee murteessaadha. Biyya keenya Afrikaa akka Itoophiyaa akka gadaantuu ta'uu kan godhe hojii dhabuu hojii wallaa hojii dhabuu ta'uu ta'a warqeen jira biyya keenya keessa albuuda gurguddaa jira biyya keenya keessa hojii bal'aa jira biyya keenya keessa hojii tuffachuuf hojii hojjechuu dhiisuutu biyya keenya dukkana guddaa keessatti hambise. Kanaatiif dhaloonni irraa kun hojjechuudhaaf yeroo isaa kenname hojjechuudhaaf ka'uutu jira. Kanaaf hojiitti milkaa'aa jedhee yaaduutu irra jira. Namoota milkaa'uu ta'uudhaaf ani maal gochuutu irra jira. Akkamitti milkaa'uun irra jira jedhanii yaaduun baay'ee murteessaadha. Milkaa'ummaa yaa'ii yeroo ilaallu kan kana jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti sammuu kireetiiv maayindii nuu kenne waaqayyo. Kireetiiv sammuu uumu nuyi nama kana waaqayyo ofitti fakkeessitu ofitti fakkeesse waaqayyo ofisaatii waaqa uumaadha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokko akka sadii gaafa dubbistan waaqayyo lafa uume samii uumeedha. Waaqayyo uumaadha. Waaqayyo jalqabaa waaqa jaalala waaqa qulqulluu waaqa hundaa danda'u ta'ee utuu jiru waaqa waan hundumaa uume waan hin jirrerraa waan jiru uume nama bineensi waan gaarii hojjete waaqayyo. Waaqayyo waan hojjete keessaa baay'ee keessan ajaa'ibu wanti koppii wayiin jiru waa waaqayyo hojjete keessa wanti koppii wayiin jiru nama koppii uumne waaqayyo namatu nama koppii uume malee koppii dheedeetu dhaqee roobootii kadhata malee waaqayyo hunduma isaa orjinaala si orjinaala faseeffame nama akka kee amma hin jiru meelaan ashaaraa kee ilaali DNA kee ilaali yoo dhatte namni akka kee addunyaa kanarra takka hin jiru. Kanaaf paaspoortii gaafa kennu dhattan ashaaraa keessa maaliif kennitu? Ashaaraan akka kee addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Bakka asuma qofa jira addunyaa kanarra jechuudha. Miidhisa hin jirtu ati bakka asuma qofatu jira. Ati yuunikiidha bakka koppiin akka keetii hin jiru lafa kanarra. Sini galee addunyaan kun addunyaa koppiin guutte baay'ee kasina ajaa'ibu. Waaqayyo garuu wanti inni uume hundi isaa orjinaal. Nama orjinaal uume waaqayyo. Waan uume hunduma isaa orjinaal uume. Yesuus Kiristoos keetaa. Creative God. Waaqayyo waaqa uumaadha. Kanaaf dhala namaatiif bis waaqayyo maal jedhe? Nama akka bifa fakkeenya kiyyaatan uume. Deebitii waaqayyo uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 dhalatanii gaafa dubbistan waaqayyo nama akka bifa isaatti uume. Akka ofitti fakkeessee uume. Akka bifa keenyatti maal waaqayyo gurraacha moo diimaadha moo gabaabadha moo dheeraadha isa jedhuuf miti jechuudha. Maaliif nama fakkaata waaqayyo yookaan nama maalitti fakkeesse waaqayyo jedhu qajeelummaatti jaalalatti qulqullummaatti akka namni isa fakkaatu godhee uume waaqayyo. Kanaaf waaqayyo bifa qabu garuu namni qajeelummaadhaan namni jaalala amala waaqayyo dhaaleet uumame jechuudha. Haa ta'u malee waan waaqayyo nama qajeelcha uume kana seexana dhufeetu nama balleesse sammuu nama balleesse sammuu nama haqaaqe sammuu nama dukkaneesse sammuu nama jal'inaan dukkaneesse jechuudha. Haa ta'u kutaa kana sigaa balaaltanii egaa waaqayyo nama akka ofiisaatti uume yommuu jennu namni waan haaraa uumuu hin danda'a jechuudha. Warra kireetiiv maayindii kennee waaqayyo akka ofiisaa waaqayyo waan haaraa hojjeta. Atis waan haaraa hojjechuu jira. Addunyaa kanatti waan haaraa hojjechuu sirra jira. Jireenya keerratti waan haaraa hojjechuu sirra jira. Waan haaraa malee namni tokko dinnicha yoo nagade dinnicha nagade jedhi. Namni tokko suuqii yoo bane yoo ni saamunaa wayii yoo nagade saamunaa nagada. Namni tokko buna hojjeta anis buna nagada. Namni tokko yoo hojjeta anis waan hojjeta jedhi. No, ati mul'ata addaa qabaachuu sirra jira. Mul'ata adda ta'e qaba. Mul'ata siif fuutu jira. Baay'ee sana jiru. Namoonni baay'ee mul'ata namaatiitti milkaa'u. Mul'ata namaa fudhanii qabu. Mul'ata namaa siif mul'ata ta'e kennamu ture jira. Mul'anni hojii, mul'anni guddina siif kan adda ta'e kennamu ture. Kanaaf yoo creative mind, you have a creative mind. Sammuu addaa qabda. Sammuu kalaqaa qabda. Uumi waan haaraa siif fuutu jira. Waaqayyo gooftaan machaa nama ofitti fakkeesse gaafa jennu nama waa uumuu danda'u ni ilaala namoota waa uumuu danda'an kana gaafa laaltan jechuudha. Kanaaf seera boqonnaa 31 lakkoofsa tokkoon gashinii yoo laaltan seera uumamaa keessatti uumaan jalqabaa waaqayyo waan haaraa uumuu jalqabuu isaa argitu. Wantoota inni hojjete immoo kan jalqabaati fakkeessan koppii akka hin taane achirratti argitu. Namas bifa fakkeenya isaa kan uume amala kana of keessaa qaba waaqayyo. Hafuura waaqayyoos namootni akka waan uumaniif namoota keessa amala garaagaraa kaa'eera waaqayyo. Kutaa kanatti gaafa dubbistan namoota ogummaa garaagaraati waaqayyo isaan keessa qaba.